بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما كم نجازرتني كبجمتو تداوتو تشانل يا شاورو جلت تركمتم بكوزتني نجني ربي قداس برازرات وندو جسنو إيجا كهر اللي فيديو حارا ولتي ديبني بقرب نجا ولتي نديبسي وروني channel يا فاراتا تايو سنتولي سبسكرايب لايك gochuudhaan share gochuudhaan wal biraa dhaabbannu isiniin jedha. warri dura jirtan ammoo guddaa galatooma. egaa ka laayikii keessan koomentii keessan sheeriin keessan honni hundinuu haala gaariitti namatti tola isiniin jedha. guddaa takka galatooma, dhugaa bakka guddaa isiniif qaba. harallee akkuma baratame viidiyoo haaraa walitti deebineetiin jirra. viidiyoon keessa nyaata jechuudha. booftee kan jedhamu akkamitti akka hojjennu lukkuu gara qomaa jechuudha. sadurqiisii jedhamturra laphee lukkuurraa akkamitti akka hojjennu wajjumaan laallaa. akkuma isin argitan asiin lukkuu sadrii lallaaftuu san kukkutuuttiin jira. haala kanaan erga qulqulleeffadhee maal akka dalagu wajjumaan laallaa. turtiin keessan haga dhuma viidiyoo kanaatti nafaanaa ta'u isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota kiyya. akkuma isin argitan achitti lukkuu qopheeffadhee kana fakkaata. kunoo lukkuu kana lukkuu jaahiz akkana sadriilee bitanii hin danda'ama. garuu anarra hin binne lukkuudhuma mana jirtu ishiidhuma wantoota garaagaraatiin waan biraatiin dalagurraayyee haala kanaan laphee isiirraa baasee jechuudha. yeroo laphee isiirraa baasan akka tanii sadura suuqar maarkeet irraa dhuftu saniin namaaf baay'een taatu jechuudha. tunii xiqqoo isin nama jalaa ciccitti. isin yoo isiniif bitame san dalaguu hin dandeettanii yookiin immoo tanuma mana keessa jirtu irraa dalaguu dandeettanii jechuudha. egaa haala saniin kukkutee silaa sibiila wayiitiitu jira kan ittiin tumanii akkasiin haphattu taasisan jechuudha. amma sibiilli sun na bira waan hin argamneef ana muka qullubbiin tumuun lukkuu tumeetiin jira jechuudha. haala kanaan jechuudha. kana fakkaataa amma bifa kanaan wal qixxeesseetiin jira lukkuu tana. egaa kaama immoo saanii fidadhe jechuudha. wanta lukkuu sana tatbiilaatti godhuuf deemaa. tatbiilaanii qimamii qullubbii mi'eessituu garaagaraa itti dabaluuf deemaa jechuudha. akkuma isin argitanii jechuudha. asitti anuma faana tura zayituuna jechuudha. kuni lukkuu kana tatbiilaa godhuuf deema jechuudha. booftee akkamitti akka dalannu nyaanni kun nyaata laaqanaa fi irbaataaf isin ta'a jechuudha. akka biyya ormaatti jechuudha. akka biyya keenyaatti hin jirtu lukkuu nyaachuun hin jiru. rabbi rahmata nu haa godhu inshaallah. jireenya biyya keenya rabbi nuuf haa laaffisu. asitti ammoo qonda barbaree itti dabaleetiin hin jira. asitti qullubbii adii itti dabalee jira. kana fakkaata jechuudha. haala kanaanii jawanti harka godhattanii wal fudhachiiftan jechuudha. qimamii kana amma immoo boofteeka yookiin foon san keessa buuftanii jechuudha. foon lukkuu foon waliirraas dalaguun ni danda'ama jechuudha. haala kanaanii kana fakkaataa. kunoo bifa kanaanii itti dibeetiin jira. itti gaggaragalchee dirra isii hunda waliin geetiin. hayyee daawwattoota tiyyaa lukkuu san erga akkasii qopheessitanii sa'aatii 2 tallaajaa geessitanii tallaajaa keessatti jechuudha. egaa immoo sa'aatii misaa dalaguutti dhiyaatee dhuftanii gara dalagaa keessanitti itti aantanii jechuudha. ammoo si dinnichaa dalanna. dinnichaa qaqal'isee cireetiin jira. akkuma isin argitan ichitti ammoo bishaan danfifataa jira jechuudha. dinnichaa kana affeelweedha. kun ammoo kaliidha jechuudha. asitti ammoo dinnichaa akkuma isin argitan maashaallah babbareechisee baaseetiin jira. dinnichaa akkanatti qaqal'istanii jiru. namni hin beekne hin jiru jechuudha. dinnichaan biyya keenyallee bashbasha alhamdulillahi rabbil alamin jechuudha. zayitii bichaatu qaaliidha malee. kanaafuu dinnichaadha jechuudha. kun ammoo kaliidha. kalii jechuun isa zalaxaadhaaf oolfamu. san zalaxaa keessa oolufsanii. kun ammoo soogiddi kun akka tasaarra diimaadha. maali jechuun keessaniin oolu tariiti. kana fakkaataa soogiddaaf kalii itti dabalee jechuudha. haala kanaan soogiddaaf kalii itti dabalee waliin dha'a jechuudha. dinnichaa kana bishaan sana ammoo keessaa jissa jechuudha. akkuma isin argitan asi bishaan danfee takkattakeetiin hin jira. bishaan danfee takkattakeetaan dinnichaa san itti naqaa jechuudha. dinnicha san fidee itti affeelaa jechuudha. affeelee bilcheessee daangaan dabarsuu akka inni caccabu akka inni bututu hin taasisu jechuudha. xiqqooma isii affeelaa. yoo barbaadan viidiyoo dinnichaa akkaataa dinnichaatti hojjetan asiin dura viidiyoo 2 hojjedheetiin hin jira. tokko dinnichaa shibsii, tokko immoo akkaataa dinnichaa itti xabbafannu hojjedheen jira. achirraa ilaaluu hin dandeettan jechuudha. kun ammoo amma dinnichaan har'a waan hin booftee ka wajjin dalagaa jiruu fi kana fakkaataa bifa kanaanii ibiddarra keettanii bilcheessitanii jechuudha. dinnichaa kana danfistanii jechuudha. kanuma faana tura.
kana fakkaata. Haala kanaan akka dinnichaan kun isin bilchaatu. Sababni kalii fi soogiddaatti dabaluufis akka dinnichaan kun yeroo bahu magarmasha ta'u jechuudha. Magarmash jechuun ilkaan jalatti hin duune jechuudha. Baay'ee yeroo nyaattu sagalee isaa dhageetta. Yeroo affee zayitii keessatti hojjetamus nama hin dhibu, dafeetiin baha jechuu sababni isaa affeeluuf jechuudha. Akkasuma kalii wanni itti dabaluufi yaa wala kulliin akka dinnichaan kun akka suuparmaarkettaatti naa bahuufi jechuudha. Isinii galee dinnichaan alirraa dhufa waan ta'eef yeroo hedduu kana fakkaata. Kunoo warri suuparmaarkettaan dinnichaa ishigii gurguran sun jechuudha. Dinnicha akkana affeelanii farrazanii ishigii san gurguranii jechuudha. Warri ishigii san fudhatee suuqarraa dhufee gara manaatti zayitii keessatti danfisu suni dafee bilchaata jechuudha dinnichaa sun. Kana fakkaata bifa kana affeelee jira. Yoo jiraate wanti isin dinnichaa kana irraa bishaan kana gorsitaniin mandiila adii jechuudha. Mandiila adii, mandiila maxbakaa ni jira mitiire yookiin immoo fooxaa wayiitiin gorsaa jechuudha dinnichaa kana odoo zayitii ittiin dabalini. Hayyee hojiin kiyyaarra baay'eedha. Rabbi obsisinii haa kennu. Asitti ammootu killee 3 qopheeffadheetiin jira. Amma kan buuftee kan duratti achitti tatbiilaa goonee tallaasaa kennisanii yeroon isii gaheera. Amma gara isii dhufnaa jechuudha. Gara isii dhufnaa. Kun ammoo daakuudha jechuudha. Kun ammootu bo'osomaati jedhama. Bo'osomaatii kana kan irraa dalage tustii irraa dalage eeshii irraa illee dalaguu dandeettan kubzii irraa jechuudha. Asitti ammoo qimamii hedduu garaagaraa walitti daddabaleetiin jira. Beesituu garaagaraa jechuudha. Akka kamuunaa, akka filfil aswadii, buhaara mushakkala yaanii sooqidda itti daddabaleetiin jira jechuudha. Yoo maatiin isin bira jirta sooqidda feene ittiin dabalinaa jechuudha. Maaliif midhaan sooqidda bichaa gootan waan ta'eef haala kanaa walitti dabaltanii daakuu fi bo'osomaata walitti dabaltanii jechuudha. Yoo barbaadan bo'osomaata san bichaanis gochuu ni dandeessanii. An ammoo walitti yoon dabalee naaf tola waan ta'eef walitti dabaleen jira. Haala kanaan jechuudha. Sirriitti waliin dhooftan jechuudha. Yoo jiraate qullubbiin booduraan daakkamaan hin jira. Shunkurtiin daakkamaa yoo jiraate kanneen itti dabala hedduu meeshaa amma hin jiru na bira. Hin jiruudhaatuma dalaga meeshaa hedduu. Akkasii yaani rakkina hin qabu jechuu yoo itti argannee itti dabalanne bareeda xaamii ziyaadaa dhufa. Yoo ammoo keessaa hin dhabamee dirqamni hin jiru jechuudha. Waan hin jirre hin finnu jechuudha bakka hin jirre. Haala salphaa jechuun yoo waan ta'ee hanqates keessaa gatanii karaa biraatiin haala salphaadhaan qopheeffachuu jechuudha. Kana fakkaataa lukkuu san fiddanii killee keessa keettanii lukkuu killee keessaa baastanii tatbiilaa garaagaraa bo'osomaataa fi daakuu walitti qopheeffadhe sanitti itti dibdanii jechuudha. Bifa kanaan ni beektan hundi keessanuyyuu bas haa ta'u barumsuma jechaaf hin dubbadha malee jechuudha. Kana fakkaataa hundi isaatu bifa kanaan itti dibeetiin jira. Kun ammoo dinnichaa dura affeelessanii hundi isaaniitu zayitii seenuu deemanii obsumaan na eeggadha. Kana fakkaata boofteekiin erga daakuu fi bo'osomaata godhee jechuudha. Asitti ammoo zayitii qopheeffataan jira. Zayitiin kun illee daangaan dabalu jechuudha. Likkima keessatti jidduu jireessa ho'istanii. Haala kana erga zayitiin ho'ee jedhee dinnichaa keessa keettanii ilaaltanii jechuudha. Dinnichaa yoo isin gubbaadhaa keessa gabbuuftan zayitiin ammoo jetti. Yani zayitiin haayilii malee yoo itellee dinnichaa kana balleessiti baay'een tolu. Yani zayitii ma jiddu jireessa ibidda kana jiddu jireessa qabsiifachuu qabdanii jechuudha. Yoo yeroo duraallee ibidda ol fuutanii raga gaggodhuu qabdanii jechuudha. Darajaa ibiddaa wanta irra daladdan san gadi dhiqqeessuu qabdanii jechuudha ibidda isaa jala. Bifa kanaan dinnichaa zayitii keessa hojjettanii viidiyoo duraan illee ilaalaa nyaata baay'ee tokko isin taree jechuudha. Warroonni haaraa dhuftanis warroonni dura ka viidiyoo barbaadanis yoo jiraattan viidiyoo haaraa viidiyoo isin dura viidiyoo hedduu jira viidiyoo ilaalaa jechuudha. Kana fakkaataa bifa kanaan dinnichaa hojjedheetiin jira.
kunoo kana fakkaata maashaallah loon hadaa bii ta'eetiin jira bilchaachuuf deema malkii jijjiirate خليكم معي لين الآخر. هيا daawwattoota kiyyaa dinnichaa xumureetiin jira. Amma immoo zayitii dinnichaa keessaa baafnee sanitti zayitii sun waan qulqulluu taateef booftee itti dalannaa jechuudha. Maaliif zayitii san jisnee wayii qayyaruun hin barbaachisu jechuudha. Zayitii nama isa daakuun keessa bu'ee kanatu iyyuu waan biraa dalaguu hin dandeenye malee yeroo baay'ee zayitii dinnichaa eega itti dalannee harka lamaa sadii deebinee dinnichaa itti dalaguu dandeenya jechuudha. Maaliif zayitiin dinnichaa keessa dalagamu qulqulluudha jechuudha. Garuu yeroo akkana booftee kamaalii daakuu kana waliin makanii dalagan zayitiin sun nama jala gurraachatee akka waan biraa hin dalanne nama taasisa malee zayitiin dinnichaan dalagan hin fayyadaa jechuudha dhumarrattis. Kana fakkaata kunoo bifa kanaanii lukkuu achitti hojjetaa wallee isaan fiddanii asitti zayitii keessatti bilcheessitanii jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha. Amma kanatti ilaaltanii itti garagalchitanii maashaallah loon dahabii ta'eetiin jira. Kana fakkaata. Madaamin teessa yoo isin xalabatte viidiyoo Aishaa laalaarraa dalagaa isiniin jedha. maashaallah kana fakkaata hedduu akka namatti tola. Bifa kanaan jechuudha daawwattoota kiyyaa. Egaa kan viidiyoo hadhaa like share gochuu hin dagatinaa. Daqiiqaalee nuu isin dheerate obsumaan jechuudha. Daqiiqaa dheeressa jedhee yaanne hojiitu nama dheeressa jechuudha. Osumaan geessin daqiiqaa nama dheerata. Maashaallah tabarakallah kana fakkaata bifa kanaan dhiyeeffanneetiin jira. Kashtaabiin jira. Dinnichaan achi hojjedhe sun jira. Haanyaan nu isiniin jedha. Billaahi alaykum wa alayna isiniin jira. Obboleeyyan kiyyaa kabajamtoota haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa tura. في أمان الله سنين جلال الله سلامات وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع السلامة. ربي بركاته يا قلوب.